ijaarsa biyyaa fi saayinsiif teekinooloojii ammayyaa keessatti barnoonni bu'uura ta'uu hayyoonni irratti walii galu. Biyya barnootaan kufte waan biraan ol kaasuuf hin yaalamu. Adeemsa kana dhugoomsuuf barnoonni sadarkaa gadaanaa hanga gulantaa olaanaatti kennamuu murteessaadha. Akka biyyaattis babal'inni dhaabbilee barnoota olaanoo seenaa yeroo dheeraa ta'uu baatus dhimmi qulqullina barnootaa akkuma jirutti ta'ee amma fooyya'insi gama babal'ina barnootaatiin jiru jalqabbii gaarii fakkaata. Dhaabbilee barnootaa mootummaan diriirsuun alatti gama abbootii qabeenyaa dhuunfaatiin investimentiin barnoota irratti taasifamaa jiraatus ammallee gama qulqullinaa fi walgeettii barnootaatiin biyyi keenya biyyoota ollaa ishee fi kan addunyaa birootiin wal bira yoo ilaalamtu garaagarummaa guddaan akka jiru qorannooleen ni ifoomsu. Hanqina gama barnootaan jiru furuuf tattaaffii dhaabbilee barnoota olaanoo dhuunfaa keessaa tokko kolleejjii Wiizdam isa tokko. Kolleejjii Wiizdam akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2018 akka lakkoofsa Habashaa 2011 kan hundaa'e yoo ta'u hanqina walgeettii qulqullina gama barnootaan jiru furuuf yaadamee akka ta'e hundeessitoonni fi abbootiin qabeenyaa dhaabbatichaa himu. Kaayyoon keenya guddaa akka ta'etti kolleejjiin uummata keenya keessatti barumsa qulqulluu ta'e qulqullina qabu uummata keenyaan ga'uudha. Inni lammaffaan kolleejjii Wiizdam baroottan darban keessatti kwaalitii xiyyeeffannee akkuma dursii kaasuu yaaletti kwaalitii xiyyeeffannee naa deemnu waa sadii of keessaa kan qabu. Tokkoffaan kwaalitiin barsiisaadhaa kaasee barataan barumsa qulqulluu qabu akka mootummaan amma kaa'ee jiru egzit egzaamii irratti illee qabxii olaanaa akka fidee irratti hojjechaa turre. Kolleejjiin keenya ergamni isaa barnoota qulqullina qabu fi barnoota barattoota dorgomaa taasisu fi akka biyyaatti qulqullinni barnootaa walumaa gala gadi bu'ee jira. Sana dhiibee kan kaasu. Adeemsa qulqullina barnootaa eeggateetiin akkasumas immoo hojii dhabdummaa biyya keenyaa xiqqeessuudhaan qorannoo fi qo'annoo biyyi keenya barbaaddu humni namaa hin barbaada jedhame isarratti bu'uureffatee kolleejjiin kun akka lammiitti akka sabaatti akkasumas immoo akka dirqamaatti fudhatee qulqullummaa hojii irratti yookiin riisarchii kwaalitii irratti kan dipendi ta'e yookiin xiyyeeffatee kan hojjetu. Kolleejjii Wiizdam siistama yookiin ministeera barnoota olaanaa kaa'een sanarratti hojjeta. Kan ammoo milkeessuudhaaf kolleejjiin keenya namoota waan sana hojjetan yookiin immoo galmee sana raawwatan daataa barataa sanaa akka sirriitti qabatanitti deeman nama bakka kaawwatee qaba waan ta'eef karaa sana karaa qulqullina qabuu fi karaa seera qabeessan itti deemnee waan sana hordofnee barata sana galmeessinee waan sana qabaachuu danda'ee qabaa'ee kan jennu mirkaneeffannee gara hojii sanaatti seennaasuudha. Kolleejjiin Wiizdam barnoota gulantaa leenjii ogummaaf teeknikaa fi digirii jalqabaatiin barsiisaa jira. Sadarkaa digirii jalqabaatiin FB irratti kenna. FB accounting and finance, business managementii fi kanneen biroodhaan kenna. Akkasumas TVT yookaan gulantaa yookaan leveliidhaanis IT fi accounting and budget serviceedhaan levelii tokko hanga levelii 4tti kenna. Kolleejjiin kun bu'uurri isaa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Gafarsaa Noonnoo yoo ta'u damee isaa mooraa kutaa magaalaa Sabbataa fi barnoota fagootiin immoo wiirtuulee birootti babal'ifataa jira. Digiriidhaaf bara lammaffaadha. TVT immoo yeroo sadaffaa eebbisiisaa jirra. TVT yookaan gulantaa kan jedhu damee noormaalii Buraayyuu yookaan Gafarsaa jedhama. Dameen isaa garuu bulchiinsa magaalaa Shaggar keessa jira. Shawaa Meedaa naannoo Shawaa Meedaatti argama. Sabbataattis saaqamee jira. Sabbataattis hojii eegalleerra waggaa tokkoffaa keenya xumurreerra waan ta'eef kanaaf barnoota fagoodhaan immoo bakkeewwan garaagaraatii qabna. Fagoodhaan beekamtii waan qabnuuf beekamtii warruma reegularii hin qabnu waan qabnuuf yoo xiqqaate damee 10 ol qabna jechaadha. Naannoo Oromiyaa kana keessa gara lixaas ta'e gara kibba lixaas akkasiin damee babal'isaa jira. Kolleejjiin Wiizdam dhiyeenya kana barattoota gulantaawwan garaagaraatiin waggoota dheeraadhaaf barsiisaa ture 500 ol Finfinnee giddugala aadaa Oromootti eebbisiiseera. Sirna eebbaa kanarratti barattoota eebbifaman kan ifoomsan diinii kolleejjii Wiizdam kaampaasii Gafarsaa obbo Milkeessaa Baayisaati. Seeneetiin manaajimentii kolleejjii Wiizdam kan inni mirkanees digirii 346 sadarkaa baalataa'ootiin HNSC and hardware and networking yookiin ICT fi accounting and budget service level 1 hanga level 4 barsiisuu nama 180 walumaa galatti digiriitiidhaa fi
TVT yookiin sadarkaa baalataa'ootiin nama 500 fi yookiin barattoota fi leenjifamtoota 526 guyyaa har'aa kana eebbisuudhaaf fuula kanaan ga'ee jira. Kanaaf maaltu isinitti dhaga'ama? Kun hebba keessan gammachuu keessan kana waan agarsiisuuf kana karaa biraatiin kana qofa osoo hin taane kolleejjiin Wisdom tajaajila hawaasummaa biyya keenyaa keessatti ga'ee guddaa taphachaa kan jiru qaamota kana barsiisaa jiruu fi kanaan dura barsiisaa ture keessa ga'een inni karaa community service yookiin tajaajila lammummaa inni ba'aa jiru maal akka himu asii gadee kan isinitti himuudha. Tajaajila lammummaa ilaalchisee barattoota halqa qalleeyyii yookiin kaffalanii barachuu hin dandeenye akkasumas immoo maatiin isaanii kaffalanii jiraachisuu kan hin dandeenye barnoota bilisaa parsantii 100 nama 8tiif guutummaan guutuutti kanfaltii isaa danda'ee fi dhaabbanni kun kan barsiisaa jiru parsantii 50 nama 23 akka waliigalaatti kan jiru parsantii 25 nama 3 akka waliigalaatti tajaajila hawaasummaa harka qalleeyyii namoota barachuu hin dandeenyeef nama 34 tajaajila barnootaa yookiin bilisa barnootaa kenneefi kan har'a as keessaa eebbifaman waan jiraniif kanas baga gammaddan warri carraa kan argattan. Hundeessaan kolleejjichaa obbo Hirkoo Kaasaa sirna eebbaa kanarratti eebbifamtootaan baga gammaddan jechuun kolleejjiin isaanii barnoota qulqullina qabu lammiileedhaaf kennuudhaaf dameelee isaa babal'isaa jiraachuu himaniiru. Kolleejjiin keenya yeroo sadaffaadhaaf bara kana galma seena qabeessa, galma seenaa Oromoo ibsu, galma aadaa Oromoo keessatti eebbisiisuudhaaf kunoo asitti argamee jira. Kanaaf barattoonni maatiin barattootaa bu'aa bayii dadhabbii rakkoo nageenyaa rakkoolee garagaraa keessa baatanii guyyaa har'a ga'uu keessaniif Waaqayyo guddaadhaaf galanni haa ta'u jedha. Baga gammaddanii baga geessanii. Kanaaf kolleejjiin keenya yeroo ammaa kana akka kampaasiitti yookaan akka biraanchiitti kampaasii lamarra ga'ee jira. Akka damee barnoota fagoo yookaan distance education yoo xiqqaate damee 10 ol saaqateet hojii keessa jira. Ammas gara fuulduraatti kolleejjiin keenya dameelee isaa yeroo gabaabaa keessatti naannoo magaala Shaggar karaalee jiran hundarratti dameelee 2 banachuuf karoorfatee jira. Kanas baga gammaddan isiniin jedha. Baga gammaddan. Dameelee 2 jiran irratti bara dhufuu kaasee sagantaa digirii lammataatiin yookaan maasters piroogiraamiidhaan dipaartimentoota yoo xiqqaate dipaartimentii 4 hojii jalqabuuf jira. Isinis gara sanatti deemtanii sadarkaa barnoota keessanii akka guddifattan sinii hawwaa galatoomaa. Kan biraan kolleejjiin keenya carraa hojii uumuu qofaa otoo hin taane namni barate akkamittiin carraasaa ofiisaa danda'ee carraa kan biraa uumuu danda'a. Carraan biraa uumee akkamittiin innovator ta'uu danda'a kan jedhu. Kunis leenjii yeroo garagaraa akkasumas leenjii biizinesii kan wajjin interpreneurship wajjin wal qabatan yoo xiqqaate warri digirii baratan na yaadadha. Interpreneurship allama wal baratanii itti yaada. Warri TVTs akkuma kana. Kanaaf akkamittiin kanarra ga'uu dandeenya kam goona kan jedhu gara fuulduraatti barattoonni eebbifamtoonni guyyaa har'aa akkaataa naamusa qabuun
biyya keessan saba keessan bu'aa buusuu akkaataatti dandeessan malaammaltummaarraa bilisa baatanii sammuu keessan malaammaltummaarraa shira irraa bilisa baatanii saba keessan akka tajaajiltan hawwiin koo guddaadha. Kanaaf eebbifamtoonni guyyaa har'aa carraa hojii qofaa eeggachuu otoo hin taane ofii keessanii of dandeessanii akkaataatti yoo xiqqaate akkaataatti hojii keessa galtanii nan beeka namoonni barattoonni baay'ee isaanii dandeettii garaagaraa qabdu. Ani jalqabaa kaasee barsiisaan ture. Kanaaf akkaataatti carraa humtanii akkaataatti biyya keessan tajaajiluu dandeessan really biyyi kun kan hunda keenyaati, kan keessanii, kan ijoollee keenyaati. Kanaaf biyya keessan qulqullinaan, yaada gaariidhaan, qajeelinaan waan barattaniin warri akkaataa dipaartimentii akkaataa muummee keessanitti tajaajila qulqullina qabu, tajaajila loogii hin qabne eessa yoo deemtan jecha tajaajila abaluun dursa kan jedhu kan hin qabne qulqullina akka tajaajiltan dhaamsa koonsinii dabarsaa. Abbaan qabeenyaa fi hojii gaggeessaan kolleejjii Wisdom obbo Haayiluu Taaddalaa guyyaan kun guyyaa jireenya haaraatti itti ceetani waan ta'eef eebbifamtoonni baga gammaddan tattaaffii guddaanis isinirraa eegamaa jedhan. Wantoonni guyyaa kana akka hin dagatamne taasisan keessaa guyyaa akkuma sana isiniif kaase guyyaa ijoollummaa keessanii kaasanii hanga irraatti dhamaatan waan ta'eef akka hin daganne isin godhaa jechuudha. Inni lammaffaan guyyaan kun guyyaa itti jireenya haaraatti ceetan. Guyyaa itti jireenya haaraatti ceetan. Dura maatii isin deeggaraa ture, kaan dadhabaa ture, maatiin keessaan bu'aa bahii beekaa hundi keenya akka itti baranne beekna waan ta'eef kana keessa isin as geessanii ammaa booddee guyyaa itti ceetan akka kaleessaa ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf isin keessatti maaltu uumamuu qaba? Waa lamatu uumamuu qaba jedhee yaada akka gorsaatti future planning keessan kan qabachuu tokkoffaan barattoonni kumaatamaa ta'e yeroo garaagaraa ibsamaa jiru akkaataa baay'inaatiin hojiin garaagaraa qabamuu dhiisuu fi qabamuu danda'a. Kanaaf tokkoffaan hojii argattee qaxaramuu yaadu lammaffaan hojii uumuu kan jedhu kan akkaataa mootummaan kaa'een itti fayyadamuun irra jira jedhee isin gorsuun barbaada. Sadaffaan akka qabxiitti kan fudhattan hojii kamiiniyyuu tuffachuu akka hin qabne. Hojii kamiiniyyuu tuffachuu akka hin qabne akka kolleejjii Wisdomitti isiniin gorsuun barbaada. Itti aansuudhaan barattoonni guyyaarraa filannoo biraa qabaachuu qabdu kan jedhe sanaa jecha nama isinitti himuu barbaachisan. Yaaddoo kana keessaa mo'achuudhaaf qabxiiwwan ijoo maal fa'aadha kan jedhu tokkoffaan ragaa barnootaaf muuxannoo horachuudha. Hojii osoo hin tuffatiin uumuudhaanis haa ta'u qaxaramuudhaan muuxannoo keessaniif CV keessan arreen godhatanii isa fuulduratti yaaduudha. Lammaffaan fuuldura ofii hubachuuf qophii sammuu of qopheessuudha. Kun akka kolleejjii Wisdomitti gorsaadha. Sirriitti qabachuu qabdu. Inni sadaffaan carraa hojii dhiphoo jirtu keessatti dorgomaa ta'uuf of qopheessuudha. Carraa hojii dhiphoo ta'ee jiru keessatti dorgomaa ta'uuf of qopheessuudha. Arfaffaan odeeffannoo yeroo yeroodhaan argachuudha. Odeeffannoo yeroo yeroodhaan argachuu qabdu. Qabxiiwwan armaan olitti ni caqas kana yoo hordoftan you are a winner. Yoomiyyuu mo'ataa isin. Keessummaa kabajaa sirna eebbaa barattoota kolleejjii Wisdom ta'anii kan argaman Dr. Gammachuu Magarsaa barnoota ammayyaatiin dagamtanii duudhaa keessan akka hin daganne jedhanii eebbifamtootaaf dhaaman. Barumsa jechaan waan beekan waan itti wallaalan ta'uu hin qabu. Waan beekan waan ittiin jabeeffatan ta'uu qaba. Afaan Oromootti dura yoggaa nu ijoollee namni yoggaa wal abaaru siin beeku yoo jedheen waan beektu wallaaliidha. Waan beektu wallaali jechaan kun abaarsa guddaadha. Abaarsa guddaa. Namni waan beeku wallaalee
qeen abbaa isaatii kan abbaa isaa ta'uu wallaala. Afaanni Oromoo kan abbaa isaa ta'uu wallaala. Biitii Oromoo kan abbaa isaa ta'uu kan haadha isaa ta'uu wallaala. Waan beekan wallaaluun abaarsa guddaadha. Dhugaan isinitti himaa barumsi nuyi barannee gara guddaansaa waan beekan waan ittiin nama wallaalchisanidha. Isin dura wanni jiru hundumtuu didibbeedha jettanii yaadina. Karaan keessan reefuu calqaba. Hojii argachuunu gana karaa meeqa qaba. Karaan keessan karaa qajeelaa isinii haa ta'u. Waaqni Oromoo isinii wajjin haa ta'u. Karaa keessan hundumaa isinii geggeessu fayyaa ta'a. Sirna kana irratti barattoonni barnoota isaaniitiin qabxii olaanaa galmeessan badhaafamaniiru. Warreen eebbifamanis namoota isaan duubaa dhufaniif dhaamsa kaa'aniiru. Gara guddaa nan dubbisa, kitaaba tan dubbisa. Hard copy waan jedhamu jira, isan dubbisa baay'inaan jechuudha. Nan hordofaa naamusaan hin baradhaa jechuudha. Kanaaf milkaa'eera. Waan barumsaa maaliin dubbisuudha. Dubbisuun alatti wanti biraan jiru jechuudha. Sirriitti sagantaa baafatanii dubbisuudha. Keessumaa kitaabotalee dubbisuudha jechuudha. Dubbisuun alatti wanti biraan jiru jechuudha. Kanaaf yoo dubbisan sirriitti milkaa'uu danda'u. Maqaan koo Roozaa Joobir Mashaallaan jedhama. Muummee akkaawuntiin ganda faayinaansiin 3.9 galmeesse. Ammoo waan baradheen qophaa'e. Lammii koo biyya koo tajaajiluuf muuxannoon qabu fayyadameen barnootaan baradheen biyya koo tajaajiluuf qophiidha. Kolleejjiin Wisdom hojii baruuf barsiisuun cinaatti tajaajila hawaasaa garaagaraa kan kennaa jiruu fi fuuldurattis qulqullina barnootaa fooyyessuuf kan hojjetu ta'uu abbootiin qabeenyaa fi hundeessitoonni kolleejjichaa himu. Mul'anni keenya immoo amma bara 2032tti akka Awurooppaatti akka biyya kanaatti kolleejjiin keenya kolleejjii beekamaa fi kolleejjii dorgomaa kolleejjii hojjettoota hedduu fi barattoota hedduu eebbisiise ta'u. Kolleejjii Wisdom uummata keessaa waan ba'eef uummatuma kan tajaajilu akka ta'uuf naadamee badhistu hojjetaa kolleejjii Wisdom eebbifame kolleejjii Wisdom keessatti qaxartee akka jabaatu akkasumas immoo namoota barattoota egzaamii darbaniif kanneen biroo cimoo ta'an muuxannoo qaban kolleejjii keessatti akkasaan jajjabaatanii tuffan gochuudhaaf hojiiwwan ciccimoo 3 xiyyeeffanneetti deemaa jira. Isa kana hojjechuuf iyyuu tokkoffaan kan xiyyeeffanneetti deemu tokkoffaan yeroodhaan gimgamaa gaggeessina. Gimgamaa akka kolleejjiitti hooggantoota ciccimoo barsiisota ciccimoo jiru waan ta'eef hojjenna. Lammaffaan immoo hojjettoonni keessa jiran tireeningii garaagaraa argatanii akka isaan jabaatan gochuudha. Inni sadaffaan immoo qaama sadaffaa affeerree kolleejjiin keenya maal fakkaata akka maal sirraa'uu qaba kan jennuutti itti deemnee haala ittiin fiixaan baafnu tokko uumuu dandeenya jechuudha. Ammaan daraan kan bara darbeerra bareen gaddaa bara dhuftu immoo akka hojii guddaa hojjennuuf karoorfannee kan itti deemnu ta'uudha jechuudha.